السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلوان كنا كنن بيجلا في بيجا كسجرتن كنن على فجاء بلسكين عبد الرجاس أرى نوجا فجات إنجرتن نوجا تبجولا هل فجاء بلسكين عبد كسجرو وسو فيديو الآن فيني وسو صورة الآن فيني أي يدلنا من ميدا هنران أمانو في فرقة الله يجرو هل إني كسجرو نموت مأما فرق فكاتني دين فكاتني قرين سعيدي أمانتا سعيدي قندما حال أدداتين وكنا ما ميدا هنا وبد ما يكون جرّ ما كنا بس أرجعني وان قدان كانت هنجابن هنسالفتن هنكانيا ججورا ولما قلت أما وني دبريرا بكون بوكي فمهدون هذا برو أما حمدن دينين لبو بليسكينيا ولينتاني هابرارو صدركان بليسكينيا الرجلو صدركا نمني مقالة في النجراتن hospital Kerland hospital Amaya hospital nama kayaknya hospital Buddha bijakana kesa isa to kofi isa Buddha da sadarka in اللي هم نخيا أول جدي رفاري غير خلتي براتي بري ساجرو الرجل روان تيفي عبدين بريدان مجان رفينسي ساكس جرسون هندي رفينسون هندي خي والله خلتي كانت فولا خلتي كانت متى دا والله وبالله بيتا عبد النجنان أمن ملء إن سورة في فيديو جنا مثلا بتنسوني abdi ta'u namni beeka sun fayyaa qabaachuu akka fayyaa qabu abbaan fedhe hin beeka garuu har'a firri barbaade haati sadeessa suluftee jaallaltee kun abdii kiyya abadan hin jettu viidiyoo illee gadhiisuufis suuraa gadhiisuufis waan kana qaama seeraallee qabatee jira ammallee miidiyaaleen hin buusa waan ta'eef dhiifne hundaafuu kallattii maannamu haala ittiin gargaaruu ustaadni keenya afaan takka dubbatanii insha Allah ta'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتأ ربي كوني وان في المرة مرتيسة جريني لفكنا واحد دكوا وان أتي نتا نرجع أجته يعني الدنيا تنقب بس رجع قمكم وانا كنا من مودة تجدي سموك كيستي أبجملة تكاجتي بكيس رجيس ربي وبليس كينيا أبدي رجاسة صاحبني كينيا رجال لا إله إلا الله كبتة وقتك كل تركم فتى ورجال ما تبدي مجرا هل أجروا بلان تسا منك السائر رجال كان جني جت كان الإبسني واسمي كرسي دنيا متى سورة أكون مبلسك هي درجة سورة جنام اسم برجايسون سورة كمان إني فيا كموتي أجي أس زيتين كام إساج جيري زيتين قرّاتش بسكوتا قرّاتش سوسون بيكتري فول إساق بتوت قرّاتش سورة إلما نما تقوم كمساكن أبدي رجاسة أتبيت سو إسامتي أكتر تدبي في أكتر أرجع فول من سورة ما أربط الدم نديك نفرج ميري متأمل تنهاسه هو دنيو إنجل ونجل أما أمسديكوف تكفان وني أبدي رجاسة إسمير رابر بالو مال تكسبولي مالي فكست سيري كبتجر نما كسر نوان سندلك kophaa jira moo isa duwwaatu jira seerri qabatee bulchaan shaggar furiidha seeronni qabatanii irra jira warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan abbootii seeraatiin miti seera warra poolisaatiin miti qaama seeraatiin miti seera as gubbaa jirtan qorattanii waan feete yoo garagalchitan seerri waan mataa isaatii qoratee irra gahe qofa nutti gabaasa achi booda tarkaanfii itti aanu seeratu fudhata sun dhimma keenya miti sagalee ta'uu galatooma rifachuu keessan galatooma namooma keessan nu garsiisu galatooma warri itti qoostanillee guyyaan hin naanna'a rabbiin hin fida itti qoostanii warri zayitii jismii isa affeelisanii namni nama rafutti bishaan qabbanaa kun sodaatu bishaan qabbanaa nama isaa rafutti zayitiin bifa saniin itti naqame warri har'a itti qoosaa jirtan warri gara amantii naannessitan gara gandummaa fi dhimma dhuunfaa keessanitti naannessitanii ittiin qoostan abdii raggaasa har'a ka'ee isin deebisuu danda'u garuu rabbiin guddaan sun deebii isin deebisuu danda'a rabbi walitti qoosaa jirtan tokko rabbi isin beeka yoo abdii raggaasa isin beeku baatellee nuti arginee garaa nu gubatee waan jennu dhabe zayitii qabatanii sodaa ta'anii bara bulleessu kun qoosaa takkaa banii aadam keessatti ilmi namaa akka mul'atti hin godhu abadan jechuu waan jennu hin qabnu gadhiifna sarabbi dhiifna rabbu akka itti kafanu beeka talammaffaati abdii raggaasa hundi isin barbaadu tokkoffaan du'aa'ii akka rabbii qaama isaa san keessaa zayitii san baasee lafeen isaa akka hin tuqamne hiddaa fi narviin isaa akka hin tuqamne rifeensaa fi lafeen isaa akka hin miidhamne akka rabbiin baraaru du'aa isin irraa barbaada abdii raggaasa. Inni lammataa ajandaa dhimma akka waan abbootii seeraa taatanitti faana buutanii waan hunda ol garagalchaa deemtan waan abbaa qabu
irraan dhaabbachuudha. Osoo gaafatanii Qabxiin sadaffaan ammatti kallattii Abdii Raggaasaa keessaa barbaadu gargaarsa. Gargaarsi kun ka gaafataadhu nama gaafataadha nuti gargaarsa nama suuraa nama uffatee bineensota gaafatutti jiru ilma namaa gaafataa jirra. Gargaarsi har'a mallaqa laafaa miti. Har'a Itoophiyaa keessa nama zayitii bifa kanaan affeelame manni haakimaa yaaluu danda'u sadii qofa jira. Ka dhuunfaa tokko qofa jira. Mallaqa miiliyoonotaan lakkaa'amu gaafata. Amma ajandaa qubee, ajandaa viidiyoo, ajandaa waan adda addaa olii gadi hafarsuu dhiisaa guyyaa tokko maatii keetirra waan akkanaa akka hin geenye fuula rabbiitiif jaalala obbolummaa walii qabu saniif yoo obbolummaan illee dhabame nama ta'uu qofaaf ka walii rifannu saniif Abdii Raggaasaa mallaqa birrii 10 illee ta'u birrii 5 illee ta'u akkaawwantii nu jalatti argaa jirtan kanarratti fuuluma rabbii saniif haganallee maxxansaa haganallee kennee dhiisi. Haguma namummaan sitti dhagahamte obbolummaan sitti dhagahamte sana yoo suuraan sun ta'e seerri hayyamee gabbaafne suuraan sun yoo gabbahe suura addaati takkaa banii aadam akkas ta'e arguu hin dandeessu. Alaa kun haalli dhaammannu kanaa xumurannee warri nuuri biyyoota adda addaa irraa maallaqaan hirmaataa jirtan nuu qorataa jirtan dhuftanii qaamaan hirmaattanii gaafataa jirtan nuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Keenya Abdii Raggaasaa ka dhihoo amata tokko ka hin guunne islaamummaatti ka dhufe subhaanallah waan garaan nu waadame waan garaatti nu ulfaate waan garaatti nutti jabaate musaafirummaa irra jirra umraadhaaf dhufne harama jirra as teenye garuu akhbaara mucaanuun torbee tokko dura nagaadhaan nu geggeessee haga booleetti fidee nu geggeessee shaga'ee deebi'e har'a akka waan buskutiif saambusaan xabbafamuu yookaan waadamuutti dhalli namaa foonni dhalli namaa yoo zayitiidhaan waadamu dhageenya subhaanallah garaan nu gubate wallaahi yoo kana dhageenya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Abdii Raggaasaatiif aafiyaa haa kennu. Ammoo namoonni miidiyaa kanarra jirtan hundi keessan warri beekamtii qabdan du'aatonni miidiyaa irra jirtan akka abdiidhaaf gargaarsi godhamu gargaarsa hatattamaa yaala gurguddaa isa barbaachisa sarjarii isa barbaachisa pilaastik sarjarii isa barbaachisa waan jedhamu doktoroota irraa dhaga'utti jirra. Rabbiin jaarsa kana nuuf fayyise Abdii Raggaasaallee nuuf fayyise adaraa gargaarsa keessan bira dhaabbadha. Warri viidiyoo waraabdan warri gargaarsa maallaqaa gochuu dandeessan warri qaamaan isa bira deemtanii dhaabbachuu dandeessan hospitaala Keerlaandii irraati waan dandeenyu hunda gooneera jedhanii rifeerii barreessanii jiru. Rifeerii gara inni itti barreeffame sun maallaqa guddaa gaafata sarjarii guddaa gaafata. Rabbiin isin qabneerra adaraa rabbii bira dhaabbadha. Obboleessa keenya gara islaamummaatti dhufe haala kanaan zayitiidhaan yoo gubatu simannaan akka kanaa isaaf hin barbaachisu ture isarraa hin eegamu ture walaakin alhamdulillah waan rabbii qaddaredha. Amma booda garuu nu isa bira dhaabbannee isa yaalachuun isa fayyifachuun amaana hunda keenyaadha amaana hunda keessaniidha. Rabbiif sodaadhaatii rabbiif jedhaatii isa bira dhaabbadhaan dhaamsa hunda keenyaati. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaa ka dhihoo amata tokko